واو ما شاء الله المونيمي فريمي حساسة يمكن مو أنا قد بساسة أسمع جتشودا شاشمني المونيمي مسجد حمزة يمكن صدو مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركفون جرجرتوا من تيف كتانو سولين كودين هردفتو تكيا هندي كيسانويو أكو مسيت ترجع جرتان كان أما نرتاي بنين كوني فريمي دا كالري بربادنين فريمي دا ليسيفتشو أجازتشوني دندتاني أكسو مو المونيمي اللي رجع جتشودا فريمي في المونيمي كون نشاركين إني تينو جتامو كفايدا أكو مرجع جرتان كان جتشودا لموتي يمكن مو سادا شاركيتي أسيتي مو بوندي إسناغرسي ساجرا مكدان بوندي دا hubadda sirritti wanne isin addana baaftanii beeku qabdan kun boondidii originala yeroo hedduu jechuudha carqii boondidii kana yookiin ammoo tuyyu carqii makaddas ta'ee carqii boondidii teessuma yookiin irra taa'ichaa irratti yeroo hojjetame inni bahee jedhu namootiin hedduun zippii yookiin ammoo qulfiin kun wanne itti godhameef irraa baafamee miicama si'an chaansii irraa baafamee miicamu osoo hin tahin tokkoffaa irratti majlisni baay'eeyuun xuraa'u lammaffaa irratti ammoo tuyyu irraa baastanii miicattaniif osoo hin tahin nu ofii kenna boondidii isaa moofa itti godhamu boondidii farafaramu boondidiin akkami original ta'uu fintaane cheekii godhuuf yeroo baay'ee kan qulfii wajjin ajaanyudha asirratti jechuudha akkuma argaa jirtan duraaniin boondidii fi almuuniyeemis ta'ee fireemiin asirratti inni kun isboonjiin dalagamaa ture garuu ammoo sirreessinee yookiin fooyyessinee ajaja kennan ofii kennaa waan ajajannuuf isinii galaa jira miti bakka keessan buunee waan ajaanyuuf boondidiitti jijjiirsifnee akkana nu wajjadhaa jenne silaa qarshiin isaatu widdii waan ta'eef waan dabaleef kunoo taatee Somaalii irra ta'an boondidiidha jechuudha asirratti feetanii boondidii feetanii almuuniyeemii filattanii majlisa har'a majlisa kanneen qabadhee ka hasaasatii fi asuma magaalaa Shaashamannee masgida Hamzaa bira ka deemaa jiru jechuudha ollama masgida afuut inshallah wa ta'ala hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif fireemiin hagga takka almuuniyeemii caale maaliif ammoo tuyyuu boondidii fi almuuniyeemii boondidiin almuuniyeemii fireemii caale kan jedhullee qabadhee isinii dhufee jira har'a jechuudha viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina hiriyoota keessanii namootiin mana kana faaraya taatan yookiin ammoo chaanaala umurazaani subscribe ngoone subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama akkasuma ammoo like godha likein akka hiriyoota keessan hedduu bira gahuu fi yoo share illee hin goone namootiin hedduun akka jaalatanidha akkuma sitti argaa jirtan inni kun abaaboodha yookiin naqshaa hojjetame mukarraa'ee boondidii jalatti ammoo tuyyuu muka madabini beeytanii miti muka kana saayizii isaa bocanii tolchanii erga ijjatanii jedhanii carqii erga uffisanii illee abaaboo yookiin naqshaa kana yeroo hedduu fireemiin almuuniyeemii caalaa tura sababbiin isaa jechuudha hojiin isaa waan turuuf jechuudha asirratti makaddaan jechuudha akkaataa mumuraa mitiraatiin baay'ifamee dalagama yoo mitirri isaa jechuudha lamaan bu'e ta'e mitira lamarratti makaddaa tokkotti bakka muraa qofaatti makaddaa waan galuufi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma sitti argaa jirtan kana jechuudha makaddaalee diizaayinii barbaadanii filachuu ni dandeettan garuu yeroo hedduu makaddaa boondidii yoo godhattan irra isiniif filatamaadha amma sirra deddeebi'ee jechuudha namootiin fireemii jaalattanis ta'e almuuniyeemii jaalattan yeroo dheeraa isinii qabachuufis akkasuma immoo bootaa dheeraa bareedinaaf dhuga almuuniyeemii fi fireemiitu caala garuu dandeettii waa danda'uu yookiin ammoo qolachuu irratti wanni boondidii qixxataa tokkollee hin jiru asitti ammoo teebiliin kun faashina yeroo ammaa jechuudha guddaa sababa ta'eef jecha teebilii kana boondidii fi almuuniyeemii irratti filannee baasaa jirra maaliif jennaan baay'ee bareedaadhaallee baay'ee guddaadha haa ta'u malee faashina gama gamanaan diizaayinii isin argitan kana qaba jechuudha yeroo hedduu boondidii fi almuuniyeemii fi fireemii dhiifamnaaf kolchaa isiniin jira carqiin yeroo hedduu kan dalagamu boondidii almuuniyeemii fi fireemiin carqii kafaayii yookiin saadaa yookiin lummuxee isa jedhamurra maaliif jennaaniin baay'ee bareedee kennatuufis ta'e yookiin ammoo ajaja almuuniyeemiin carqii yeroo hedduu irraa bareedu saadaa jechuudha akkuma sitti argitan kana akkuma luka jala godhame teebilii irratti illee naqshaan kun hojjetame MDF'n ergaa teebilii hojjetamee jedhee irra laxxafama haala argaa jirtan kanaan jechuu kalariin bunniin baay'ee bareeda almuuniyeemii irraas ta'e fireemii irraallee asitti kunoo haala amma argaa jirtaniin duuba isaa kanallee mukatu iyyuu jira gubbaan carqii uffisanii garuu almuuniyeemii jechuudha isin agarsiisa duubni isaa qaxxaamura muyni jira malee akka fireemii kana guutumaan guutuu muyni hin jiru kanaaf xiqqoo fireemii fi almuuniyeemii illee garagara ta'e isallee isin agarsiisa maaliif jennaaniin almuuniyeemii asuma Shaashamannee keessa deemu waan qabuu fi kun fireemiin hasaasa fe'amaa jira kanaaf yeroo hedduu namootiin fireemii yookiin almuuniyeemii ajajattan fe'aa yeroo feesiftan jechuudha nama isinii fe'usan of eeggannoo akka isinii godhan suta
suutaan akka fe'anii yeroo fe'an akka hin daddarbamne yeroo buusan akka hin daddarbamne gootanii feesifachuu qabdan. Yoo akkas hin taane ammoo maallaqni inni ittiin hojjetamu maallaqa guddaadha. Akkasuma ammoo tuyyuu gatiin inni itti bahu guddaadha. Ifaajeen inni itti bahu ogeessi inni itti hojjetu guyyaan inni fudhatullee guyyaa guddaadha. Almuuniyeemii fi fireemii ashokkaayii osoo nu baasi jettanii osoo hanga barbaade dabaltanii turfinaa kennitanii yoo kanamaa ta'e malee isiniif baasuu hin danda'u. Sababbiin isaa ni tura jechuu baatii 2 baatii 3 akkas fudhata. Isinii galaa jira miti hojiin isaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ogeessi illee ogeessa ta'ee fi miti ogeessa harka bareedu ogeessa sirriitti tolchu jira duudhatu akkuma fe'aa harree jechuudha. Nama ogeeyyii irra caalaa harree kana yoo fe'an kan sirriitti duudhatuu fi hin duudhanne jira isinii galee. Kanaaf almuuniyeemiitti haa tarru mee jalqabaa fi fireemiin akka kana jira. Namooti fireemii jaalattan kunoo fireemiin kana yaada fireemii irra qabullee isiniif ibsee jira. Hin bareeda garuu bareedinatti hedduu namatti tola. Faashinallee fireemii fi almuuniyeemiin faashina garuu jechuudha. An ofii kiyyaa yeroo hedduu jechuudha wallaahi carqima fireemii almuuniyeemii kanaan osoo boondidii daleessifattanii irra isiniif filadha. Asitti almuuniyeemii jechuudha akka nama warqii uffatee nu sobee qalbii nama maraatiin viidiyoo irratti taphate anas dabalatee isinillee almuuniyeemiin kun jechuudha viidiyoo qofa osoo hin tahin yeroo kallattii dhalleen bira teettu keessattuu kalariin samaawiin kun yookiin ammoo tuyyuu kalariin cuquliisni yookiin ammoo azraqni kun hedduu kan bareeduu fi kunoo asittillee makaddaan isaa akkuma makaddaa fireemii sanii keessi isaa boondidii gubbaan isboonjii koollaan ashagame gubbarratti carqiin hodhamaa jechuudha. Argaa jirtan fakkaati baay'ee garaagarummaa hin qabu. Garagara wanni almuuniyeem fireemii godhu kunoo hubadhaa asirratti sirriitti xiinxallaa. Makaddaan isaa yeroo tokko tokko almuuniyeemii akkana bayaa garuu filannoo keessanii jalli muka gubbaan ammoo boondidiitu itti hojjetama. Naannoo tokko tokkotti bakki kun mastaawutiin hin gala birriin ni dabala kuwwan ammoo hin galu jechuudha. Haa ta'u malee asitti kan argaa jirtan kun almuuniyeemiin akkuma boondidii fireemii sanitti mukni erga hojjetame gubbaan kun jechuudha. Bifni almuuniyeemiin kun orijinaalli turkiin itti laxxafamaa jechuudha. Asirratti illee teebiliin akkuma fireemii sanitti hojjetame kun naqshan laxxafama mukni hojjetame MDF'n kun ammoo tuyyuu dhufee almuuniyeemiin itti laxxafamaa jechuudha. Saniin achitti jechuudha wanni garagara isa godhe fireemii fi almuuniyeemii wanni tokkollee hin jiru warqii yookiin ammoo almuuniyeemii sibiila almuuniyeemii jedhamu itti laxxafamu kan kunillee isuma jechuu MDF'tu dalagamee akkuma fireemii adii gamanaa sanitti kunoo ammoo asitti fireemiin jechuudha mataa gubbarratti abaaboo fireemitti laxxafama garuu ammoo tuyyuu boondi almuuniyeemiin carqiin cufamaa jechuudha. Kunoo kuni guutuun isaa keessi cufame duubni isaa kunillee muka jechuudha carqiin uffifame. Almuuniyeemii ammootu isin agarsiisa duubni isaallee muka xiqqoo jechuudha. Isinii galaa jira miti isin hubachiisa sirriitti akka naa hubattaniif kana jechuun kan irra taa'an odoon ta'in kan girgiddatti hirkatu waan ta'eef baay'illee waan nu miidhuun qabu garuu beeytanii yoo bitattan irra bareeda irra afdala isiniin jechuu barbaade. Ani gabaa kiyya qabu odoon ta'in akka beeytanii fila kunoo kan argaa jirtanii carqiin isaa kuni ammoo xaqqat jedhee cufamee jira fireemiin jechuudha. Sirriitti fireemiin almuuniyeemii irra jabaadha. Isinii galee almuuniyeemiin bareedina malee fireemii iyyuu hin ga'u silaa asiin hin cufamee mismaariin dhaame malee sibiiliin kunoo asiin kuni qullaadha jechuudha. Argitanii sirriitti kun almuuniyeemiidha. Isinii galee almuuniyeemiidha. Duuba bicha keessa afoo malee hin qabu duubni qullaadha jechuudha. Kanaaf namni barbaadan filannoon keessan maal akka ta'e san jaalattanii filattanii ajajattanii isiniin jedha. Kanaaf amma inshallah kan gara saasaa erguuf kan ammoo tuyyu asuma Shaashamannee keessa 30 erguu fi namootiin barbaadan jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kiyya kam asirra jiru kana an Ummu Razaanii laayik gochuun dagatina horaa bulaa koomantiidhaan yaada bareedaa.